Harka fuunen nooruu attam jirtu na eegaa turtanii na of golchaa yeroo hunda of goltini sin gaafadha. Media ko media ODM kan biyya Amerikaa kutaa Massachusetts magaalaa Cambridge keessa darbu kana amma kallattiidhaan tora media hawaasarraa seenee jira. Karaa adda addaatiin argattu yeroo ammaa kanatti YouTube'iraan live darbaa jira, karaa Twitteris darbaa jira. Akkuma kana karaa page ODM darbaa jira. Gara fuulduraatti immoo yoo danda'ame asiin yeroo dabarsinu reediyoon tolaa tokko jira telefoonarraa akkaataatti dhaggeeffatanii isa research gochaan jira. Karaa namiidhuu hin dandeenyeeni oduu kana guutummaa biyya lafaa irratti akkamittiin akka yeroon asii live galu namni hunduu dhaggeeffachuu danda'u irratti hojjedhaa qorachaa dhuman jira. Egaan yeroo akkasittan argama jedhee maxxansee ka'enan tura. Sababiin isaa miidiyichi hojjetoota hin qabu. Hojjetaan isaas tokkumaa gulaalaan isaas maaliin organize gochuun hojii miidiyaa hin cimaa. Nama tokkotti akka nama dhibbaatti hojjeta jechaadha. Kunumtuu immoo yeroo namarraa haftedha malee qacaramanii yookiin maal godhanii maallaqaaf maaliif miti. Hundaarra caalaa garuu as dhufee as ba'ee yaada koo yeroon isinii dabarsu wantoota keessumattuu miidiyaa korraa kan argitan yeroo baay'ee qeeqatu utubaa saba tokkooti. Utubaa uummata tokkootu qeeqadha. Kanaafanii qeeqa kana hamma danda'ametti tokko jalaan akkuma aannaniitti salafeesaa miti. Waasin jala buusaa qeeqaa jajaas rukutaas waa uummata koo barsiisaa laa ta'eetanii media kana saaqadhe media ODM jedhamu kana attam jirtu nagaadha. Bakkuma jirtan hundumaa warri magaalaa, warri bosonaa, warri diasporaa, warri Oromiyaa hundumti keessan nagaan kuwaaselaa galaana Atlaantikaa biraa ka'ee balali'ee lafuma isin jirtanitti sinaa qaqqabu. Dursa dubbii jalqabbii dubbii koo har'aa keessatti malaammaltummaa guddaa naannoo miidiyaa irratti ta'aa jiru irrattanii ibsa guddaa kennaa, ibsa jajjabaan kennaa. Keessumattuu OBN irraan dubbadha har'a. OBN irraan dubbadha. Miidiyaan kun miidiyaa keessanii miti. Miidiyaa dinagdee keessaniin ijaaramedha. Miidiyaan kun yeroo dubbatanii warra ODP kanatu nutu ijaare jedhu garuu dubbiinsaa maallaqichi kan keessanii kan uummataati. Kanaaf isarraan dubbadha har'a. Malaammaltummaa isin amanuu hin dandeenye. Malaammaltummaa gurguddaatu achi keessa jira. Malaammaltummaan kun eessaa maddee eessarraa dhufee kan jedhu tokko walii wajjiniin ilaallaa. Xiyyeeffannoon koo namoota ta'us namoonni sun sirnumaa isaan keessaa jalqabarratti kan hin xiyyeeffadhee haala jiru waa'ee ishee rukutuu Adde Chaltu Sani beektu Sani Adde Chaltu beektu sirriitti. Anatu wal isin barsiisa rakkoon qabaatinaa baruun isin hin barbaachisu. OBN kaasee namni ani har'a kaasu tokko isheedha. Kan lammataa namichuma isin beektan ilmaa Aragaa qixaa'uudha. Namichi sakanadhaa beektu. Inni sadaffaa irratti namni ani har'a isinii kaasu isaan kanadha. Arfaffaa irratti namni ani isinii kaasu yookiin baay'ee xiyyeeffadhee waa'ee isaa yookiin hojiin hojjetu ifa isinii baasu tokko immoo obbo isaan kanadha. Isaan kanan xiyyeeffadhaadha. Isaan kanan xiyyeeffadhaa. Mee ce'umsaa kana wajjin walitti deemnu.
Tole, baay'ee gaarii dhagaa. Dursaa kana irraa jalqabu waa'ee faayidaa miidiyaan seensa godheetti seena. Yoo Google keessa seentanii daawwattoota koo waan baay'ee dubbistanii faranjiin akka ishee dhaatuletti kitaabas irratti barreessiteetti waa'ee miidiyaa irratti. Ijoolleen keessumattuu naannoo joornaalizimii irra barattan, naannoo afaan irra barattan, keessumattuu immoo barattoonni keenya warri biyyaa warri keessumaa introduction to journalism kan jedhu koorsii ni kennaa turre, muujulee irratti barreessaa turre. Hundi keessan waa'ee faayidaa miidiyaa yoo tarreessisanii hin jenne asii gadi nuu tarreessuu hin dandeessu. Isa sana adiin maal jette, warri adiin maal jetti, akka Afrikaatti maani rooliin miidiyaa ilaawwadhu. Faayidaan miidiyaa akkaataa naannoo isaatiin hiika argata. Taphatti jettu? Fakkeenya tokkoon sitti agarsiisa. Waa'ee yeroo baay'ee waa'ee xiinxaltoota raabaadorii sitti maan ture miti. Yeroo baay'ee ijoolleen kun litireechariidhuma dubbisaniitu asuma gadi waan Oromoo siyaasa Oromoo umsiisuu barbaadu siin hin jenneen. Taa'ee tani xiinxaloota raabaadorii kanaa warra ijoollee dooftoroota maaloo kanaa yeroo isaan wannoo jedhanii wanta taa'ee ilaalu tokkotu jira. Innis maa'inni callisanii litireecharii faranjiin suni dhaqee yoo contextualizing gootu ta'e. Akkamsiin jiru laata. Jireenya warri wangeela lallabdan akkas jettu miti caqasa lallabdanii kaataniittu gara jireenya keenyaatti immoo gaafa finnu jettu miti isaattis just methodology bareedaadha inni. Waa'ee saba Israa'eliin barsiisaa yookiin Jiwushiin barsiisaa yookiin waa'ee warra Arabaa aadaa Arabaa barsiisaa Arabatti yookiin Jiwushitti yoo ati darbattee nagattee homaa faayidaa naa hin qabu. Inni kun Museen warra Israa'el keessatti warra Gibxi keessatti kana godhe yoo ta'e Oromoo keessatti immoo har'a ergaa akkamii qaba jettee Oromoon Museen qomoo isaatiif falme yoo ta'e Oromoon immoo Oromoodhaaf falma yoo ati jettee fiddee gara niitfaadhaadhaas goote gara kanatti yoo ati fiddee kontekstiitti yoo ati naa fiddee inni irraa waa baradha. Yoo ati garuu asii fuutee biyya sanatti na hambiste garuu natti hin tolu. Kanaaf litireecharii waa'ee miidiyaa miidiyaan maaliif faayidaan miidiyaa yoon siin jedhee yeroo si jalaa fudhataa amma kanattis barbaachisummaa hin qabu garuu seensumaaf kan ta'u waanuma tokko amma utubaa kan argitu miti utubaa kana miidiyaatti jiru isaan kuni miidiyaadha gaafa jennu namoonni yeroo tokko miidiyaa gaafa jedhan akkuma koo kana televizoonaan dhaabatanii viidiyoo salaalan qofa se'u ta'a. Miidiyaan kana qofa miti. Miidiyaan waan gama intarneetiitiin darbu, waan gama televizyonaatiin darbu kuni, waan reediyoodhaan darbu kuni, akkuma kana magaaziniidhaan wanti darbu kun hundumtuu isaan kun hundumtuu miidiyaa jedhamu. Amma sooshaal miidiyaa irratti waan nuti feesbuukii irratti intarneet gaafa jennu isaanuma kana walitti qabataa. Wanti nuti katabnu kun miidiyaadha. Walumaa galatti miidiyaadha. Isuma kanatti walitti fidee miidiyaa isa jechisiisa. Barreeffamni jiraachuu danda'a barruuleen adda addaa magaazinii fakkeenyaaf yaadattu ijoolleen biyyatti gulaalaa turre siifsiin faa barruu litireechar magaazinii sana faa safuu faa kan jarri cuccufaa turte sana jiru amma immoo eewni wanni jalatti ni baname sun gullallee magaazinoonni suni isaan sun miidiyaa jedhamu qaama miidiyaati. Uummanni tokko dubbii akkasii litireechariidhaanis televizyonaanis akkuma kanas immoo barreeffamaanis yeroo guddatudha sabichi guddataa deema. Biyya keenya keessatti litireechariin amma kanatti barruun beekamtii guddaa hin arganne sababa siyaasa keenyarraa kan ka'e malee silaa warri akka keenya barreessu silaa beekamtii guddoo kan argatuu fi dureeyyoonni silaa nu ture. Amma garuu inversiidha dubbiin madhiyoo kana waa namoonni kitaaba barreessan jajjabaachaa jiru isaanuu warra mootummaatti siqutu iddoon kabanya adda addaa godhee miliyoona argachuutti ka'anii raajii jechaan ture ergan iddoo kana ga'e. Yeroo keenya barreessitee kasaartasii kanaachi immoo kitaaba iddoo alletti saamamta. Abbaa alletu poolisii karaa deemtutu kitaaba nama harkaa guurteetu fuutee deemti. Eenyu ishee gaafachuu hin danda'u. Maalinnaan kitaaba siyaasaati. Nuyi nama sana keessa dabarre. Warri nu duraa immoo isa caala hadhaa dabarsanii amma xiqqoo waan gadhiifame fakkaata erga bara jijjiiramaa moo maayettan kanaati jijjiiramaa gaa. Ta'us garuu
literature Oromoo irratti ammayyuu laafinni guddaatu jira mata duree koo har'a waan hin taaneef ittiin seenu. Kanaaf egaa faranjiin maal jetti faayidaan miidiyaa barsiisuudhaaf jetti education entertainment jetti bashannansiisuudhaaf jetti information jetti odeeffannoo hiruudhaaf jetti maal jetti hiika faranjiin laatte hundaa keessaa gaafanii kan mataa kooti barbaadadhu kan faranjii iddoo garaana ga'uuti. Hankeenya garuu akkasumatti miidiyaan Oromoof maal? Mee hojjedhaa isin warri teessan ilaaltan kuni mee barreessaa ajandaa keessa irratti gadi fudhadhaa ba'aatii nootii of biraa qabdu maaliin maraattanii bara kana isin Facebook ilaaltu maraattanii ajandaa fi iskiriiptoo qabattanii teessu. Miidiyaan siif maali? Mee barreessi. Dhugaa siif maali? Barreessi. Tokko lama sadii shan mee siif akka Oromootti akka saba cunqurfamaatti akka saba cunqurfamee jiruutti miidiyaan siif maali? Utuu hiikatti kennisiin jedhanii hiika tokko ati miidiyaadhaaf laattu maayin waaddaa. Tole yoo argattanitti ta'e raayitii itti godhaa yoo ta'u baate X itti godhaa itti deebina. Miidiyaan nuuf afaan bilisummaati. Maaliif garbummaa keessa jirra inni eeyyinagaa. Tuuliidha. Nuufi rasaasa miidiyaan. Maaliif nurratti fe'ameera waan ta'eef karaa nu ittiin garbummaa nurra jirtu kana facaafnu isa marroon fallagaa kuu godhan dabalatee isa beekan asii kwaa godhee jijjigsu lamaanuu qawwee lamaanuu miidiyaan akkasii miidiyaan akka itti nu fayyadanuun. Deemee maali wanti guddaan sammuu ilma Oromoo keessaa intala Oromoo keessaa isa garbummaa keessa tuule sana facaasuudha dhukaasnee keessaa baasuudha. Yeroo baay'ee namni dhukaasa isaa addatti naqanii dhiigni irra jiguu fi eeboodhaan waraanan qofa ilaala miti. Miidiyaadhaan barsiiftee miidiyaadhaan waa'ee qabsoo barsiistee garbummaa xiinsammuun dur cabe ati hamma namaan geessu. Argitanii mammaaksa nurra ture beektamiti of arrabsuun ta'u malee Oromoonnaa atuu beekta xiinsammuu irratti waggaa 100 ol jarri hojjette miidiyaa 100 nurratti bantee saba ishee sabni ishee goonni saba ishee qofa afaan kan ishee aadaan kan isaanii qofa godhanii ilma Oromoo kana sammuu isaa dukkaneessanii gadaantummaatti dhageessisanii afaan namaa akka amma hin geenye godhanii kata akkasiitiin itti taphatanii saba kootti. Isaaf gaa miidiyaan inni kan keenya miidiyaan koo miidiyaan keenya miidiyaan maqaa oobaatu isa kana nurraa gaggalagalchuudhaafidha ijaarame miidiyaan keenya miidiyaa qabsooti. Oromoodhaaf faranjiidhaaf entertainmentii ta'uu danda'a bashannana. Saabinsa waa'ee garbummaa eenyu jala yoo hin jirani waa adii gurraacha jedhaniinuma wal qoqqocholu garuu garbummaa nuti keessumattuu garbummaa Afrikaan keessa jirtu keessa hin jirani warri kun. Kanaaf akkatti faranjii adiin itti waa'ee miidiyaa define gootuu fi beekan gurmaarana define godhu garaagara. Kanaaf yeroo hundumaa waan hiika waan gootu yeroo tokko ilaaltanii Oromootti fidaa ilaalaa kan nuti. Haqaa sirna gadaa keenya keessa dhaabaa ilaalaa waan hundumaa yookiin immoo caasaa sirna gadaa keenyaa keessa ilaalaa. Kattan si gorsa kabbaa duulaa tokkotti. Tole egaa erga miidiyaan akkas ta'e namana. Miidiyaan OBN jedhamu kun maal hojjechaa jira? Jettee walitti deebina gaa. Maal hojjechaa jira OBN kan jedhamu miidiyaan uummata Oromoo. Kan Oromooti. Kan Oromoo jettee reetu yaa tokko. Kan Oromooti. Attamitti maallaqa abbaa keeti miti gibira abbaa keerraa funaanamuu miti gibira abbootii qabeenyaa keenyarraa funaanamuu miti kan uummataati baru. Miindaan nyaatamu kan eenyuuti kan uummataa miti. Kan ijaare baru waan mootummaan achi keessa ilaa wantichi qabeenyummaan isaa kan uummataati. Kan immoo irratti ajaju warra hiree argatee yeroo ammaa kana biyya bulchuu paartii bilxiginnaa jedhamutu ajajaa jira. Malee qabeenyichummaa kan Oromooti. Miidiyichi kan Oromooti. Miidiyaa keenya miti hin jerinaa kana. Miidiyaa isheen miidiyaa viidiyooti. OMN tu keenya. ONN tu keenya. OBS tu kan keenya hin jerinaa. Hundi isaayyuu kan keessani.
hunduu kan keessan irra caalaatti immoo kanatu kan keessa irra caalaatti maaliif OBS amma kanatti isin maallaqatti guurtanii ijaaramne yookiin ijoolleetu walitti dhufee abbaa qabeenyaa tokkotu gargaareen nama tokko irra dhaabate sun OMN hamma ta'e diasporaan kun gumaachan gootii gumaachi hayyootaa jira maal jira anummataati caalaatti garuu warra diasporaa kanatu xinnoo itti dadhabe OMN isa kana garuu abbaa keetu qonnaatti qote obboloota keetu daldala isaanii irraa taaksiin cite persentii 35 barsiisotatu mindaa barsiisotaati kun eeka kun keessani baru miidiyaan kun qabeenyaa keessan garuu biltiginnaa kan jedhamutu irratti ajaja achirratti rakkoon keessan achirratti rakkoon keessan gaafa siin jedhu silaa akka maallaqa abbaa kee maallaqa haati kee maallaqa gibira obbolaa kee maallaqa kee akka fuudhatee jirutti silaa waan ati barbaaddu si hojjeta ture garuu waan ati barbaaddu otoo hin taane waan paartiin kun edaa ODP irraa gaddaramee rammoonaan jettan OPDO abboon maqichi televizyiinichi yumtuu akkasii miti dura televizyiinii Oromiyaa jedhama ture achi booda OBN jedhamee jijjiiramee argasi maqaa adda addaa qabaa so kem waa'ee maqaa kanatti dhiibbaan qaba anjara kanaati jara kanatu loogoon isaanii wal fakkaatti ishee miidiyaatti wajjin warri loogoo hojjetan loogoo bareedduu hojjetan keessumattuu loogoon OBN egaa odaa gargar dhodhoosu yeroo baay'ee sanaan hamatamu sanas ta'e kana bayeessa fooyya'aa jiru jechuufan jedhe qabeenya keetii waan isin hubachuu qabdanii miidiyaan kun qabeenya keessanidha miidiyaan OBN jedhamu kun qabeenya keessanidha miidiyaan ODM garuu qabeenya beekanidha ham tokko iyyuu keessan qabu maaltu keessaa qabare gara fuulduraatti garuu dhuftanii gaafa na gargaartanii qabeenyaa keessaniin godha egaa jaran shira jiruun tokko lamaan gadiisitti guura gaalana erga waa'ee kanaa hamma kana siin jedhee waa'ee tokko tokkoon namoota jiranii dubartii kana beektu Chaltu Sani jettanii qabsooftuu jettanii sabboontuu fa'aa jettanii moo akka beektanii gaddaas turte mineesotaa turte dhiyoo kana biraanchii OBN jedhamu OBN International kan jedhamu tokko waan ta'e piroosesii isaa hojjechuu dhufte tu as turte gurbaa tokko wajjin gurbaa daayirektarichaa wajjin Zinabu Asratii wajjin waa'ee Zinabu boodanitti Zinabu baas agaruu Zinabuun gurbaa qodaasan addeen kun dhuftee mana isheen oltee bultu taajabbiitti erga mineesotaadhaa hordofaan ture yeroo sana waa jechuun hin barbaanne haa fixattee agaltuu dhiisee biyya galte tiimii ta'een dhufanii turanii achi OBNichi mana namaa deddeemti turte jira miti gandummaadha naan hin jedhiinaati waanuma haqa isaansitti waan ta'eef nama akkuma walitti sissiqamii waan amantii kanaa waan maaloo kanaatiin waan ta'e viizit gochaa turte. Qee isheen itti viizit goote sanaatu na dubbise. Ilaalcha ishee namichi ilaalcha biltiginnaa kana irraa sin baqatu itti sinsiqu wajjin ture natti hima ture. Asii akkan deebi'uun jedhu asii akkan deebi'uun nama isin jaallattananii miidiyaa sanarra sinii kaa'aa. Nama isin jaallattan nama isin faarsitan tokkon irra isinii kaa'aa. Eenyuren? Eenyurettee kaleessa irra ture waan ta'eef irra deddeebi'uusa. Nama isin jaallattan nama isin barbaaddan tokko dhaqeetan Addisu Araggaa wajjiniin waliigaleetan irra isinii kaa'aa. Ammaaf miidiyichatti xiqqoo ishee
almost kallattiin an kana jaju ani boardii waan ta'e boardii OBN baay'isa ishee. Boardii waan ta'eef addisuudhaan mari'adheetan Taayeenis kana waan nu mormuudatti hin fakkaatu kanaaf nama isin jaallattan tokko irra isinii kaa'aa jettiin. Eeyoodhaan namicha Horn of Africa kaleessaa sana. Isin irra isinii kaa'attee amma Addee Chaltuu Sani galatoom eegaa akka kakatteefitti warri mineessotaas galatoomaa baga gammaddanii akkuma jette Addee Chaltuu Sani nama isin barbaadan aangoo kenniteef itti aanaa daayirekteeraa obbo Zinabu Asratiin gootee akkuma kanammoo utuu dubbannu OBN miidiyaa 3 baneera jechuun biraanchii 3. Tokko OBN International amma as mineessotaa jira. Inni tokko ni dura Adaama masa jiru sana OBN dha. Amma immoo OBN Horn of Africa immoo sa banaa jiru. Hundisaa isaan kun lamaan especially maal akka isaan ta'an sinittan ibsa. Hin ariifatina echinni asuma jira. Eenyu akka itti ramadameef maqaa miidiyaa biyya ala jiru kanaatiin maallaqa bahu doolaaraan bahuu fi mindaa namoota kennamanii utuu hin taane qabata sanaatiin kaabinoota maallaqa guddaa baafamee biyya kana keessatti investimentii irra jira. Isaanii nan si baasa silaa xawwalwaallotaaf hattoota uumeetu beekan gulummaa immoo bira uumeen siin jira. Dhugaan siin jira. Gadan siyaasa tokko tokkoon dinagdee kaabinoota bilxiginnaa isheen maqaa OBN Internationalitiin baajeta as ramadanii yaa jiran amma baajeta Oromiyaarraa alatti mineessotaatti doolaaraan hamma sana ramaduun maalumaaf barbaachise mee adaawaa. Hojiirra jiru eenyuun gurbaa tokkotu torbanittis gaaf tokko waa sobee fakkeesseeruma godheen duraachuma keessa miidiichuma keessa ture OMN faa keessa ture mucaan kun. Mindaa isaanii maal isaanii nan baasa rakkoon qabuuti dhiisaa. Fi gurbaa lalisaa hiikamoo waan lalisaa hiikaaf gurbaa gaazexeessaa fi achi connectionii sanaan immoo hojii birrii maqaa sanaatiin as ba'ee miliqummoo anuu sinii baasaa calluma jedhan. Ati beekan malee taajjabbiiruma asin narraan fagaatina. Anatu tokko tokkoon qabeenyi abbaa keessanii qabeenyi hiyyeessaa qabeenyi qotee bulaa waan inni hojjetaa jiru biyya kanatti dhufee. Mee maal naa hojjeta OBN International Ameerikaarra mineessotaarra. Inni gala. Miinsi ilaali akkaataa ittiin la nama na dhaggeeffadhu. Akkaataa ittiin saamichaa miinsi saamichaa isaan gochaa turan na dhaggeeffadhu. Kanatu jira. Kata ittiin saaman. Homaa hojiin qabuun OBN International maal hojjeta meenatti mimee biraanchiinsaa mindaan Oromiyaarraa ergama. Mindaan Oromiyaarraa ergama. Ji'atti akka doolaara 5,000 namni qophii tokkittiifaa hojjetee taa'ee nyaatu jira. Namichi immoo pirootokooliidhaaf taa'a malee maqaa sanaatiin immoo doolaaraan Oromiyaarraa asitti fe'ama. Hundi amma birri biyya alaarraa kadhatu maal godhu gibirri uummataa jira sana hin fuudhu miidiyaa biyya alaatti banne tokko warra diiyaaspooraatiif maaloo godhee jedhaniitu as ergu kaabineen ittiin dhufti viizitii gooti ittiin immoo baajenni qamxal jedhee biyyaa baa asitti immoo mana faa bita. Mana biyya faranjii kaampaanii biyya faranjii Oromiyaarraa dhufa Oromiyaa biyya hiyyeetti biyya namni akaayii afaanitti naqatu hin qabne warra Finfinnee jirtan keessaa warra dabballoota taatan irraa kan hafe biyya itti ilmi namaa rakkataa biyya itti ilmi namaa baratee jooraa ta'e Oromiyaa keessaa doolaarri dhufeetu asitti hojii hojjeta OBN International. OBN Horn Afrikaan immoo kan isa caalu saamichaa baname gaama. Okay. Him bana mini miti na dhaggeeffadhu miidiyaan it is important baay'ee barbaachisaadha. Ijoon dubbii koo achirra miti. Ijoon dubbiin koo miidiyaan damee maaliif banataa miti? Maaliif akka damee muka arbuu addunyaa guutuutti lalisiin miidiyaa sabaa ta'e?
ajandaa sabaa miti. Tuulii garboonfataati. Meeshaa bilxiginnaati. Meeshaa OBD'ooti. Meeshaa saamichaati. Akkaataatti saamanidha. Miinsiidha. Achumatti maal hojjete? Biyyuma sana keessatti immoo maal hojjete? Taa'ee maal hojjete OBN? Maal waan inni si hojjetaa jiru? Akka safartuu ani sila hiikoo itti kenneen OBN maasii hojjete. Kunaa toluuti warratti amma reefutuma qeegnutuma tuffannuu iyyuu warra biyya galte kanatti hojjetaa jira. Rakka OBN ammamee maqaa OBN'tiin miindaan doolaaraan gadi yaa'u lakkoofsa hin qabu. OBN'tiin OMN wajjin wal bira qabee ilaali waa isaan Oromoodhaaf hojjechaa jiran. OMN maal ana caalaa qeeqaa turte? Maaliif gara waanan eegutu jira waan ta'eef OMN irraa. Ani gita OBN gita miidiyaa OBD'ootti miti kan hin eege an silaa isa. Gita miidiyaa addunyaa kanaa warra CNN, Al Jazeera warroota ciccimoo afaan garagaraan afaan hundumaan ta'ee biraanchii isaa guutuu addunyaatti tubbanatee guddatee garuu qabsoo Oromoo qabsoo nam tokkee qabsoo yaada nama dhuunfaa kan namni tokko irratti maayini warri yaabashootaa hambaa kennan jette abbaa irree ta'an utuu hin taane giddu galeessa godhatee normaali qabsoo uummata keenyaa priority kennee isa booda immoo biizines kaampaanii ta'etu guddate namatti tola nama media yoo maallaqa qabaate guddata malee media maallaqa hin qabne duutu wayiiti nargitu ONN ishee media kan warra abaawusan jirtu akka waannan warri komitee sana keessa jirtus maallaqa fundraising hin dandeessu akka gurbaa balaamaa sana waliin oftee keesi strategy humte sa waa funaanuu hin dandeessu lachite boarding ishee sinuma mugdii sheettaa mugu ani miidiyaatti sana jibbisiiseera yeroo baay'een qeeqaa ture si waan ta'eef wajjiniinis hojjechuuf yaalii goonee turre hin gargaarre jenne volunteer goona jenne mee waanuma xixinnoo kana sisirreessaa jennaan nurratti duula banan naanani biraa kute waggaa 3 dura jechuun saatilaayitii gaafa argannu silaa hin guddifnaaf turre volunteer goonee waan adda addaatiin barumsa kennuudhaan keessummoota jirees ta'an afeeruudhaan miidichi guddifna jedheen kadhataa ture an ofii kooti boordii isaa maqaa boordiidha achumarratti teesse. Ishee gaaf tokko itti deebi'a har'a ajandaa komitii waan ta'eef. Kana kanan kaaseef maallaqaa ala eessayyuu hin ga'u miidiyaan utuu guddatee bayeessa utuu biizines kaampaanii ta'e baay'ee bayeessa. Garuu Oromoodhaaf miidiyaan garbummaa keessa jirra ka afaan uummataa ta'uu qaba. Keessa uummataa ta'uu qaba. Yeroo uummanni boo'u miidiyaan boo'uu qaba. Sik jedheeru namoonni boo'uu qaba miidiyaan. Yeroo uummanni du'u. Yeroo uummanni du'u duukaa darramuu qaba. Yeroo uummanni manni uummataa gubamu duukaa taa'ee gubachuu qaba joornaalistiin. Gara uummataatti immoo as fidee argisiisuu qaba laa obbolaan kee iddoo akkasiitti gubamaa jiru iddoo akkasiitti du'aa jiru jedhee uummatatti agarsiisuu qaba miidiyaan dhugaa. OBN godheera. Maal godhanii shiftaadha iyyuu jedhamanii warri irratti ajajanis shiftaatu mana gubaa jira waaqanii mana gubanii nama ajjeesaniitu shiftaatu nama ajjeesaa jira jedhanii nuu gabaasu. Miidiyaan garboonfataa kana dinagdeen kan kee warri irratti ajaju garboonfataa akkasii godhu miidiyaan OBN kana keessa jira. Warratti amma saaxilamtoota individuaalota kana ittiin dhufaa na dhaggeeffadhu. Giddu gidduutti natti bu'a. Galee kanaafani miidiyaan utuu guddatee bayeessa Oromoon amma ammaallee miidiyaa hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf taanan. Miidiyaa hin qabnu dhugaa. Diyaaspooraan maala kana guuttee jirtuun maaloo kottaa miidiyaa saatilaayitii tokko ijaarrannaa. Beekanumti sumaasii akkas godhatu kanallee akkan Oromoon dhaggeeffatu barumsa qopheessinaa. Miidiyaan guddaa biyyaa akkuma isaatti OMN sana qabda mitiire amma biyya alaarraa immoo kan OMN dabarsuu hin dandeenye maaliif seera biyyattiitti galmaa'eera mitiire itti faraduus hin dandeenye waan baay'ee immoo OMN irraa eeguu dhiisuu dandeenya maaliif waa mallatteessaniiru waan ta'eef hin qoratti jarri gaafa wannoo ta'e immoo cufuu dandeessi irratti. Amma kanayyuu girrisa namichi OMN kana duukaa girrisa baay'eetu jiraayyuu mootummaan cufuu sodaattee teesse malee yoo nan cuftiyyuu sababiinsaa
mataa dhukkubsaa jira. Miidiyaan dura goree gaafa isaa waa dhoksu barbaadan amma ta'e rukutu miidiyaa sana qofa qabna. Amma ammaatti Oromoon miidiyaa tokkotti qaba. OMN qofa qabna. Dhoksaan samaayini. Shumatti dhagaa bubuufna. Maaliif akka isheen guddattu. So, amma gaa OBN keessa maaliif ajandaa godhee fudhee bahe har'a yoonaan jette qabeenya uummataati, dinagdee uummataati, garuu OBN kuni hojiin hojjetu hojii malaammaltummaa, hojii fokkisaa, hojii fokkuu, hojii ka'ee hojjetaa akka inni jiru sitti agarsiisuufani. Isa si ibsuufani. Isan qabadhe, isan arge, isan sitti agarsiisuufani. Waa'ee OBN. Malaammaltummaa baay'ate jara keenya duru malaammaltummaa wayyaanee jennee waggaa 27 iyyine mataadhaa cabnee amma immoo wayyaanee lammaffaan kun akkaataa inni itti Oromiyaa qorqaa jiru kana Oromiyaadhuma immoo qorqeetu Oromiyaaf hojjete. Oromiyaa irratti hojjechuu isaati kana akkam ba'ee wacuna taasisaa jiru malee nama Oromoo irraa nyaatee Oromoof hojjetu ani himmee gama kootiin fidee iskiriinii irratti rarraaseen argisiisu. Oromoo irraa nyaatee Oromiyaaf hojjennaan baay'ee baay'eessa. Kan abbaa kee nyaattee abbaa keetii hojjettee jechuudha waamu miti. Oromiyaa irraa sooromtee Oromiyaadhaaf hojjennaan ana biratti kabaja tokkoffaa qabda. Sooromtee odagaagdee. Oromiyaa irraa nyaattee Oromatti feeta taanaan as gara biyya Faranjii maqaa OBN internationaliin uume jechuudhaan. Horna Afrikaatti maaloo bane jechuudhaan maqaa guddifachuu qofaaf. Maaliif filannoota deemaa jirtu kanaaf ittiin propagaandaa kijibaa guddannee irraa bilti goomnee irra jechuuf miti egaa Horna Afrikaadhaan. Itoophiyaan bilti goomteetti erga maaloon dhufeeti jechuudhaaf. Kanaaf ammallee dandeessan egaa yoo Waaqayyo jedhee diyaaspooraanis miidiyaan dhaabbannaa waliin dandeenyu zeeroodhuma isin goona. Achi OMN nama humna ishee qosoqqostu nummoo asii akka OMN isa jalqabaa isa waggaa 4 dura yoo kanaa miti akka sanatti abiddaan gadi kaana saatalaayitii yaabbanne. Kanaaf immoo hayyoota walitti si ijaaraan jira ani beekan ilmi gulummaarra nama gaasaa. Hin dhufna gadi dhufna dhugaatti miidiyaan maal akka fakkaatu uummata keenya dhugaa barsiifna qabsoo barsiifna uummata keenya barumsa dhugaa barumsa qulqulluu aannan kan ati kan isin irra dibdanii sa'aatii 24 biltegannaa karaan akkas ta'e maaloo godhee jijjiirama jettanii namatti ajeessitan kana nummoo waan dhugaadhaan hojii keessan bisheessinaa gaafa sana Afrikaattis banii Mineesotaattis banii Maarsirrattis banii hojii keenyaanidha bishaan goona. Isin hojjetoota 600 ol qabdanii miidiyaan kun akkas jedhani ani maal akka inni qacaru maaliif odeeffannoo kana eessaa fidanaan hin jedhin ani barattoonni koo har'a OBN keessa hojjetaa jiru. Ijoolleen koo qaqqaxaleen achi keessa jiru miindaan gaazexeessitoota OBN guddaadha baay'ee. Isinitti ani masa guyyaa biraa hin amantani. Miindaa gurguddaadha. Miindaa gurguddaadhaan hojjetu ijoolleen waan itti afaan qabsiifaman jiru ruulii keessatti wannoo jiran jiru. Iddoo kam waan biraa hojjetu ijoolleen ciccimoo jiru. Garuu fedha isaanii hojjechuu hin danda'an. Ogummaa ittiin barataniin hojjechuu hin danda'an. Inni keessaa kaa'amee sooftiweerii bilxiginnaatiin hojjetu. Isaa ala baanaan faayiring. Isheeti ijoolleen bakka irratti tamsaatii sammuun barbaaddu ijoolleen akkuma isaatti gubataadha hojjetti ijoolleen. Nan beeka maqaa isaanii waan tarreesse hin fayyadu. Jarreenuma rukutu waan ta'eef gaafa ka'anii gaazexeessitoota 17 hin dhumiti walfaan. Kanaaf akkasin goonu. Kamiifiyyuu warra OBN isin walakkaan jira. Galata Waaqaa. Isin gidduu yeroo isin walgahii godhattan isin gidduun taa'aa waraabbadheen fida. Utuu dubbannu gaaf tokkotti namicha kanaaf abiin bilbila Zinabu Asrat. Zinabu Asrat. Waa'ee Zinabu Asrat hiriyaa kee tokkotu jira. Ijoollee lama qabaa mucaan kuni waaqa osaafa guddisu 3 ture tokko miidhamte hundaan nan beeka. Atillee nan beektu Zinabu mana keessa oolla. Ollaa bunaa wajjin dhugaa oollaa. Ijoollee hamma kaakayyuu 7 barsiisaa achi keessaa
Zinabu Asrat achi keessa amma torbaatti birruu kan jettu qofatu jira iyyuu beekanii eenyaan Zinabuun ijoollee isaa barsiisaa maqaan kaakayyuu torbaatti barsiisee achi keessa birruu qofatu afaan Oromoo natti fakkaatee birruun afaan Oromootii naan jedhe. Deebisiif gaati birruun afaan tokkitti sana malee hin jiru inni kaanii waldiyyaa Gabriyyeerumaan amma torbaa gaa. Waa'ee qomoo kee miti namicho. Waa'ee qomoo kee miti. Ati daayirektera OBN miti daayirektera OBN. Qorqorroo. Sin beeka dandeettii kennan beekaa. Sadarkaa barnoota kennan beekaa. Yeroo tokko yeroo mucaan kee miidhamte Abiy Ahmed si bilbilee ture yeroo sana isarrattis balaan wayii ka'eera. Kormeedhaati gaafa sana miidhama mucaa kee dhiistee hojii baate. Achirratti raayitii siin kenna. Dhugaa mucaan isaa miidhamnaani guyyaa tokko booda hojii bahe. Hojii sana kan wannoo jedhe immoo Abiy Ahmed ture. Abiy Ahmed bilbilee fi ishee sana sagalee isheen qaba Zinabu Asrat wanti tole sagalee keef sagalee Abiy Ahmed nan baasa gaaftu. Garuu it is not important. Waa isi jajjabeessee naan atis waa tokko tokkotti deebistee innis akkaati atis balaa oolte miti atis Oromoodha miti maaloodha jetteeni atis sabuma kanaaf fiinna miti jetteeni wonderful job. Jabaadhu garuu Zinabu koo garuu maal godharee waanuma biltiginnaan gadi sirratti horditi isaaniif amanamtee. Kana tachi teesseeyyuu bar silaa mucattiin tokko achitti dhufteetti miti maanni joornaalizimiyaas barumsa gaarii Kolombiyaa Yuunivarsiitiitti kan baratte fidi kaa'ee maqaa mucaa kanaa fidi suuraa ishee Maammed Adamee waa jettan gurbatti kana achirraa ari'aniiti miti isiin kan muudan. Dhugaa barumsaan si caalti gurbattiin kuni muuxannoodhaan si caalti afaaniin si caalti organization dhugaa wal sin dorgomsiisuu hin danda'u. Oromummaadhaan si caalaa teknooloojiidhaan si caalaa namni wal caalaa Zinabu. Namni wal caalaa jechuun uumama isaan utuu hin taane muuxannoo horateen namni muuxannoo isaatiin wal caala. Gaafa gurbaa kana gara sanatti fiddan obbo Zinabu. Dhugaan siin jedhaa miidiyaan hin guddatte jennee yaadne ture maaliif seera OPDO keessatti waggaa meeqaaf ogeessi iddoo qabatee hojjetee hin beeku. Kanaaf yeroo ogummaa kan qabu ogummaan isaa kan itti siqu tokko gaafa hojii jalqabu abdii qabna turreeyyuu achi booda abdii keenya bishaan jala gootanii mucaa rukuttanii akkasiin barbaadan qodaa isinii ta'uu didee natti fakkaata mucichi. Akkasiin barbaadan olii gadi waan itti fe'an dhuguu didee fakkaata. Akka kee jechuudha. Akka kee ta'uu didee natti fakkaata. Ati anaa nyaatu. Daa'ima guddisuunis dhugaadha rakkoo kan biraati. Daa'ima guddisuun gatii nama baasisa. Kanarraa kan ka'e yoo achirraa deemte duraqxu qabdu. Dhuguma joortuu taata. Daa'imman kee miidhama siin hubadha kana. Garuu utuun kana jedhu immoo dogoggora kee nan dhiisa immoo sitti hin fakkaatin. Dogoggora kee akkuma kan taakkalee sana viidiyoo 1 2 3 dhaan deema akka ijoolleen irraa barataniif. Maaliif waa baay'ee na bira jira waan ta'eef. Hojii isin hojjettan. Irra caalaatti gaa addee isheen kun boordii OBN'dha. Amma keessumattuu loqoda naannoo tokko tokko dhahuu jalqabaniiru. Ishee taafaradu silaa warratti Wallagga Gujii Booranaa jedhamtu kana ittoo farade waaqni bara kana. Waggaa lamaan kanaas bara jijjiirama kanaas barri itti dukkaneeffame yoo jiraate godinoota kana sadanii fi akkas godinoota immoo tokko tokko keessaa paarshaali. Addeen koo erga gaafa boordii taateeti namni isheen qacartus, namni isheen hawwitus, namni isheen maal gootus intalamee safuudha. Garuu meeqa dubartiin haadha dhiisin dubbadhu. Maaliif ati salphoo taateef sababa keetiin haadha Oromoo obboleettii Oromootti maqaa wanta hin taane dubbadhu. Fulfucee wayii. Sammuu qabaatte natti tola.
Amma maali gaaniati gandummaa jalqabde. Maalumaaf warri biltiginnaa kun gaafa muudama argamtanii gandummaan kun maaluma eessumaa isinitti namaa akka bara pirezidaantii duraanii Junaddiin namnumtuu kan mana qulqulleessu naannoo mootummaa maali isinii dhugaayii. Lammaa Magarsaa kanan ittiin ishee jaju dhugaa wannoo isheen miti kan ishee jaju Lammaa Magarsaa dhugaan isiniin jira. Gandummaa sana hin qabdu namittiin kun bara aangoo ishee dhufte keessatti isa kanas miti Alamaayyoo Atoomsaas fudhu. Dhugaa onnee wayii keessa jira beektaa dhugaa. Waan tokko I'm sure ani Wallagga ta'ee Alamaayyoo Atoomsaa fi namittii kana biratuun naqe dandeettii koo ala nan ergitu namittiin kun iddoo tokkotti. Ati ganda kooti ati Wallaggaa dhalattee naan hin jettu kun. Amma dandeessa waan matti mul'ate hojjetti waan haqaa. Waan haqaa. Dhugaa. Isheen kotoo isheen kun egaa hin dhuftee boordii OBN taatee falaaci qolaa jettee Habashaan. Dhaqa taatanii nama bosoqaa akka kee tokko argattee kotaaraa kana nama kana argattee sanaa wajjiniin taatanii maal jalqabdani? Waaqa loqoda kan biraa keessa daguugu ijoollee naannoo sanaa taargeet gochuu nan maqaa garuu maqaa ijoollettiitiif gareera waan isin gootan. Kaleessa Jaafar Alii yeroo muuddanii walii galtanii akka taargeet gootanii individuaalii nama tokko rukutuudhaaf jecha hojii isin hojjettanii ammoo diiyaasporaa iddootti dhuftee aara galfattu yookiin immoo asii waadaa seentee fi deemte galmaan ga'u maalii fi akkas goota adde Caaltuu isaanii aangoon kunoon darba. Maalta akkuma Oromootti gaafa dhattanii aangoo qabattan ilmaan biltiginnaa waa tokkoon sin gorsa. Maalta akka Oromootti yoo yaaddan namnoo akka addunyaatti yaadaa jira yeroo ammaa kana akka addunyaatti gloobaale. Universal akkati yaadaa jira bara kanarra geenyerraa bara teknooloojiiti. Maalta akka gandaatti dhiistanii akka Oromootti yoo yaaddan akka saba Oromoo akka sabichaatti namni hundumtuu iddoo itti dandeettii isaatiin madaalamee iddoo dandeettii isaa taa'u. Iddoo dandeettii isaa isan teessifne taanaan garuu haadha si dhaltes ta'u intala ati deesses yoo ta'u achi akka isheen hin arganne maaf hin gootu maaf dhugaan jaallattan jiru warri biltiginnaa kun OPDO'n kun. Maaliif? Miidiyaa dura yeroo teessu horuu jal'istee koyattee yeroo teessu kana nama fakkaata. Dubartoonni qamisii uffatuuf wayyaan nama kabachiisa. Akkaataa uffannaa keef hin magaarii. Uffannaan obboloota shamarran Islaamaa naan akka malee tolu. Inni uffannaa keen immaa eedha. Hojiin kee immoo zeero. Adde Caaltuu isaanii. Dookumentariin qaba irratti. Dookumentariin qabu immoo safuuti. Eessatti na jalaa baate ishees qoradhee bira ga'eera. Akkatitti aangoo harkifamtee gototamtee gara aangootti dhuftee anatu dookumentarii hojjetu. Eessatti na jalaa baatu biltiginnaa isinitti murteesse Waaqayyo bara kana. Takka hin baatan hojii kee irraa dhaabda moo hin dhaabdu? Hojii kee irraa obbo Addisu daalati dhugaayati keessa. Sumarratti hun dubbadduan deemi jekoo duraa. Falmataa moo eenyutti wannoon sirba ce'umsaa tokko naaf hidhimee eenyu maqaan kee eenyu gurbaan kuni maqaan isaa qumaara kee moo maaloo kan jette sana mee sanaaf hidhime qumaara jala kanaan dadhabe dhugaa falmata. Qumaara keessa jettu tokko kaasi.
Galatoomi falmata. Dhugaan keenya ifa jira. Dhugaan keenya ifa jira kan nu hojjetu dhibee yaabbe. Qumaara isaanii nurraa kaasanii arfaffaa irratti namoonni miidiyaa irratti egaa miidiyaa yeroo jettu biyya sana keessatti dabballeen aangoo qabdu miidiyaa ajaji caasaa dhaala. Wanno goote dabballee rakaa. Dabballee biltiginnaa taanaan hin ajaji. Isaan keessaa tokko gurbaa humaan tolle kanadha. Obbo Taayee danda'a. Obbo Taayee utuun gara xiinxala keessanitti hin darbiini maaliif yeroo darbees waa jedheera waan ta'eef kan keessanirra baay'eentu yeroo mataa miiccattu obbo Taayee kun gorsa warra ogummaa koo alan bahee dhiifama garuu warra akkasii kana warrooti itti specialize godhan jiru haala ittiin qulqullina qaama kee eeggattu. Mataa miiccadhu. Rifeensa. Ani qaaqee maaloo antini daaraa warra wannoo kana daaraa waraabessa sibataa jiru biyya naannoo daaraa kana iddoo bakkeetti muktiin gubatu intene miiccadhu farafarii kana. Yeroo gadi baatu dabballee miti birrii miliyoona 2 gatte miti. Na yaadachiistanii eenyu bakkisuun ijoollee manuma hidhaa jira ammayyuu mokkamu. Namichi kun mana hidhaatti naqe kun miliyoona 2 fudhatee. Maali obbo Taayee abbaa miliyoona 2 darajjee baggeeyyoo isin jalaa miliyoona 2 hate birrii dhabeetu. Maarre birrii 12 isattiin forforii balleessan wannoo godhiiti mataa kee miiccadhu. Dhugaa? Maali ribaa yeroo kaatu mataas miiccadhu yeroo fuula dhiqattu mataa kee maal godhiiti miiccadhu bishaani maali? Maal atoo Finfinnee jirta uummata keenya warra gammoojjii jiran taate mootummoo atoo maallaqa dabballee maallaqa kaabinee kiisitti yoo maallaqa miliyoona 2 fuuteetu bishooftu faa deemta akkamittiin qaaqeen akkasii kun akka ittiin wannoo jedhu. Hal garaadhaan illee xiqqoo bal'atteetta akkamitti ishee kana mataa miiccachuu forforii kana maali? Barin badam salphaadhaan jira maali faranjii waan baay'ee oomishtee baafteetti keemistiriidhaa tolu wantoota adda addaa wantoota forforii balleessan wantoota saamunaa wannoo godhan kana lamuu lammataa qaaqee kee kana fokkisaa mataan miiccanne lammata si arginaan kun gorsa gama qulqullummaatiin jirudha. Isa bakkeessaa. Isa keessaa tamman darba. Isa keessaa tan darba. Ani isa bakkeetiin ni ansi gorsa. Dhugaa akkamittiin biddeen moo nyaattee oolte bultaatiin mataa wannoo gooteen dhugaa guyyaa tokko oolee 2 oollaan mataan na nyaatanaan maal bishaantu jira waan ta'eef bishaan biyya kanallee haa tolu gaafa faranjiidhaa bishaan heddumaallee jira. Hankees maal? Mana mootummaati makiinaa mootummaati yoo dhumallee bishaan gogee makiinaa mootummaati lagaa waraabsifattu qabdoo makiinaa ona jecha tika'uu qabda. Fokku dhugaa akkamsi aarsitii dabballoonni ani kaadiroota ajooftu jaalladha. Wannoon dhuddiniti silaa biiraa kana dhuddiniti wannoo kana wannoo jettee hin dhiqattu beektaa jechuun dabballoota kanaaf hin jiru. Hin dhugdii maallaqa uummataati haa tolu akka waraabessaa nyaatti mana nyaataa bultii manni ishee nyaata dhugaatiidha maallaqa uummataati haa tolu hin dhiqattu yoo taate dabballeen kaadireen gadheedha baay'ee akkuma sana wannoon ishee ajaa jireenyi ishee ajaa bakkeen ishees akka kana ajaa keessi ishees immoo hin ajaa akkuma kana dabballeen waa tokkotti hin tolle jechuudha. Dipaartimentii koolan bahee na of qorichaa daawwattoota tokko na of qorichaa waa tokko bira darbuutu na rakkisa waan ta'eefanitti seene malee dhugaan ana ilaallatu waa'een gurbichaa jechuun yeroo ta'e miidiyaa asii hangaasaan hin galle hangaasaa biraantu galee naani miidiyaa gara OBN itti bilbilaani warri OBN didani. Naani warra faanaatti bilbileetu intalattii xombosee tokko argateetu
waa'ee miidiyaa kan dhufa waa'ee Taye Dendea kan innaan Dr. Angaasaatu biyya alaatii dhufee interview naa gootaa jedheen gaazexeessituutti dubbiseeraa kan jira. An ragaa ala jecha tokko itti sitti nubbadhu. Dubbii umurii isaanii waggaa 10 qindeessuyyuu wallaaltee gaazexeessituutti faanaa sun jira. Umurii isaanii waggaa fiduun irra ture audio sana. Biyya alaa qabsoo wannoo kan turanii Dr. Angaasaa Ibrahim waggaa 17 isaaniitti gara biyyaatti deebi'aniiru. Barreessee ergaa fi Taayyeetu gaazexeessituudha. Dabballeetu si ajaja beektaa. Dabballeetu gaazexeessaa ajaja. Biyya fokku. Akkamitti akka oduu qindeessan, akkamitti akka dhaamsa dabarsan biyya sana keessatti dabballeetu si ajaja ogummaa ishee ala. Joornaalistii ajaji. Akkamitti akka oduu qindeessan. Garbummaan kana caaleessaa dhufanaan jettaati. Garbummaan kana caaleen jiru. Waa'ee OBN irraa naasaa jira. Jaroota kana arfan Chaltu Sani Addisu Arega ishee akka Taye Dendea ishee akka Zinabu Asrat director OBN qodaa jechuun nutti naqxee wannoetti homaa gochuu hin dandeessus baay'ee. Ta'uu baannaanis akkuma eenyu gurbaa kana rukutu waan ta'eef hin jiraattu. Jechuun walii galaa sirnichadha siistemiidha. Amma abbaa komattus immoo hin qabdu takka takka. Maaliif naan jettu? Abbaa komattu hin qabdu akkamitti komattaree sirna dha'u. Sirna irratti dubbadheera torbee lamaan tokko darbe. Sirna akka inni itti gaabarnu si godhu akka inni itti si bushu. Ijoolleen kun I hope hin jibbaniitu bilisoomanii. Utuu gargaarree bilisoomsine isaanuu bilisummaadhaaf qophii miti malee hin jibbanii. Siigalee garuu poolisii sanatu hin eeyyamuuf. Sirni sirna nafxanyaati. Achi galuudhaaf hoogganuudhaafu yookiin haaf-haafii sana waa ta'uu qabda. Yookiin immoo ilaalchi kee completely Oromummaarraa nafxanyummaatti sooftuweerii waraannachuu qabda. Shiringaadhaan sii galuu qaba qaama kee keessa. Akka isaan barbaadanitti oduu odeessuu qabda. Akka isaan barbaadanitti xiinxaluu qabda. Waan isaan sitti himan fudhachuu qabda. Gooftaaf giiftiin fa'a waan isaan jedhan. Giiftii Chaltu isaanii fa'a waan isaan jedhan qofa gochuu qabda. Ogummaan kee zeero. Natti fakkaata gurbattiin kuni saayinsii appilaayi gochuu dhatteetu ji'a tokkotti keessaa rukutamte. Atumtuu gowwaa akkamiiti Mahammad Adamoo. Ameerikaa seeti moo ati akkamitti? Aljeziraa seete moo CNNis seeteetu dhattee OBN keessatti barumsa isaa biyya Faranjiitti baratte saayinsii tiyoorii fi practically journalismii OBN irratti apply gochuudha maal OBN gubu kana manna axxee sana saayinsii achirratti apply gochuurraa walitti buufnee waa siibinna waa sanaan gubu wayu maalatti namanana wakka 27 waan ijaarame dhattee saayinsii ji'a tokkotti diiguudhaa fi fete chadattee atumtu dhuga maali miidiyaan banattanii ofii kee hiriyoota kee walitti qabattanii OMNs situ bane miti abbaan wannoo baay'iloo kan barreesse ogummaa sana gara sanatti kan fide dhugaatti Jawaar maanuun namatti kan dabalessi tokko galatoomi Aljaziraatti kan dhiyeessesidha Oromoo Feeristiin suni hojii keetii galata kee hin balleessu beekan opride.com websaayitiin bareedaan sun artikilii gurguddaa qaba. Ati ciminummaa kee ishee saayinsiitti bareedduu baratte sana dhaqxeetu ati OBN'n ijaaruudhaaf guddisuudhaaf rakkoo xixiqqoo qabda dubbadheera yeroo darbe achi yeroo turtes. Amma ta'e garuu ogeessa ati. Ogeessa joornaalizimiiti. Barbadeessuu dhattee turtee isaanuu cimoodhaa dafanii waan addaa sirratti hojjetaniitu qalam godhanii biyya kanatti si darbatanii
I hope hojii gaariirra jirta. Jireenya keef gaariirra jirta amma. Iddoo sitti badu miti kan isaan sii kennanii garuu moor iddoo sanatti baay'ee cimaa turte ati. Gara kanatti si erguun siif gaariidha. Bashannanaa jirta. Maallaqa guddaa argataa jirta. Beektaa warri biyyaa gaafa nama tokko sodaatan lama keessaa tokko godhu. Biyya sana keessatti nama cimaa. Yoo danda'ame guddisanii ari'u. Na dhagaa jirta. Yoo danda'ame kaleessa irratti dubbachaa tureera. Yoo danda'ame hin ergu gara biyya ollaa kanatti. Gara fakkeenyaaf ambaasaaddara fa'aa maaloo fa'aa laayika akkamaa obbo Warqinaafaa kana Dooktar Warqinaafaa kana jiru namoota baay'ee namoota yoo danda'ame ofirraa geggeessu. Achi fagoo teessee moosheetti guutu masheeti. Miindaa argannaa jechuudha. Yoo isheen immoo sammuu diddeen carraan lammaffaan maali? Maali? Qaagoodhanii kineessuu, cabsuu, maaksim ajjeesuu isheen hidhuu, oduutti qindeessuu, malaammaltummaa jedhu, maaloo hattee jedhuudhaan qaagochuu. Namni cimaan kana lamaan ala jiraachuu danda'u impaayera bilxiginnaa keessatti. So egaan jara keenyaa xumura dubbii koo irratti biyyi sun miidiyaa sana keessatti namoonni shira adda addaa hojjetan baay'eetu jiru. Siniin jechuudhaaf miidiyaa sana keessatti waa'een poolisii hin hojjetu. Waan hundumtuu asii gadi ajaja kaabineetiin ta'a. Ajajni kaabinee bira hin jiru taanaan rakkisaadha. Fakkeenyaaf keessumattuu amma akka ammaatti ajaja caaltuu isaanii fi Addisu Araggaatiin hoogganama. Fakkeenyaaf dandeettii masanaayyuu kan hin qabne kan akka Zinabu Asrat kuni nama riippoortara aanaa turee fi gaddeebi'ee seenaa isaa hojjetti si jibbisiisa. Riippoortara aanaa ture ogummaadhuma joornaalizimmaa sanas hin qabu. Qophaa'inaa fi barnoota gahaa hin qabne daayirekteerummaadhaan muudan. Nama gaddisiisa ijoollee muudamni biyya sanaa. Gurbaan kan akka Bojaa Gabbisaa kan jedhamu jira. Ittaanaa daayirekteeraa ta'ee mana sanaa taa'ee tajaajilu ogeessa laayibireerii suur sagalee ta'ee hojjechaa ture. Jechuun laayibireerii amma garuu maal godhan ittaanaa bilxiginna waaqni si haa balleessu. Achuma naannoo laayibireerii suur sagaleetii fuuteetu iddoo oodiyoovizhuwaaliitii fuuteetu mitikil daayirekteer maayini. Yooma waan itti naqu baata ta'e namni tokko qalqala taanaan bilxiginnaa keessatti carraa qaba. Qalqala. Diyaaspooraan ala kanaa baay'ee fiddatti muudamtu kun qalqala waan itti naqani baachuu hin dandeessi. Ijoolleen ammaa OBN keessatti baay'ee wal qoqqoodanii jiru. Gaazexeessitoonni lagaafaman ta'an akka wal qoodan godhan. Kana keessatti moroolii kan guddaa kan taphatu warra akka Caaltuu isaaniif Taayee Dende'aa harka lafa jalaan maal godhu ijoollee dhalattoota Wallaggaa xiyyeeffannoo guddaa loqoda irratti xiyyeeffannoo guddaa loqonni gamoowwannoonii loqoda naannoo akkasiitu doomineet godhe rukutamuu qaba. Akkas jedhaniiti miidiyaa sana balleessaa jiru. Gatii kiraa saatalaayitii ilaali. Maallaqa hedduutu itti kaffalama bara. Kana beekaa isin waan ammaa ta'aa jiru kana keessa. Fedhii chaanaalii tokko irratti iyyuu OBN isa Adaamaa irratti iyyuu ilaalime isa irratti iyyuu fedhiin uummataa hin tajaajilamne maallaqa isaatiin uummanni waan barbaadu hin arganne. Kanaaf egaa warroota akkasii meeshaa dabballee ta'ee
meeshaa dabballee ta'e OBN miidiyaa keessantuu meeshaa dabballootaa waan ta'aniifanii beekan gulummaa isa xinnoo ishee rukutuu dhufe. Kana qofaan miti tokko tokkoonanii itti deebi'eetanii OBN keessa kan jiru akkamitti maqaa sanaatiin dinagdeen biyya alaa kanatti akka ergamu yookiin immoo dabballoonni akkamitti doolaara baafatanii akka ala kanatti ergatanii namoota haala kamiin safartuu akkamiitiin achi keessatti akka qacaraa jiranii kootaan isaa hammamii dhibbantaadhaan isiniin kaa isa itti aanutti maal akka hojjetamu giti sadarkaa barnoota hojjetoota daayirektoora ittaanaa maalii jedhu kuni muuxannoon isaanii maal ture kan jedhu odeeffannoo walumaa galatti achi waan hin argadhee fi warri baratan eessarra hojjetaa jiru warri hin baranne garuu warri meeshaa siyaasaa ta'an immoo eessarra jiru kan jedhu tokko tokkoon fidee kutaa itti aanu keessatti isin argisiisa. Guyyaa boriitti yoo waaqayyo jedhee wanta kan biraa qabadheetan isinii dhufa. Hojiiwwan tokko tokko adda caaltuu isaanii gaa wanta kan biraa namicha adda caaltuu isaanii bira jiru kanarrattanii ajandaa guddaa qaba. Eeyyuu argitu. Addisuuf caaltuun bira jirti namicha isa moggaa kan argitu. Kaleessas beeksiseera. Waa ishee namicha kanaa beektu kana. Geetachuu Asaffaa Oromiyaa. Maqaansaa Araarsaa Mardaasaa jedhama. Waa'ee isaa dookumentarii bareedduu qaba. Namicha ilmaan kee fixe. Yoo xinnaate waggaa 30 oliif dhiiga kan xuuxe barnoota kan hin qabne koomishina Oromiyaa obbo Addisu Mardaasaa yookiin immoo biraakeetii keessatti maqaasaa Geetachuu Asaffaa Oromiyaa. Isa qindeeffadheen sinitti dhufaa harka koo waan galee madda kootii tolu biyya keessaa madda gaariitu jiru madda ragaadhaan mutumsutu jira madda koos baay'een galateeffadha. Keessumattuu gara biyya Awurooppaa kana kan jirtanii fi achi Oromiyaa keessa kan jirtan madda oduuwwan diigamaa jiru kanaa kan naataatanii toora sanaan argadhee wantoota achi keessa jiru sana uummata keenyaaf akkan gabaasu akkan saaxilu warri naguutan warri Awurooppaarraa gara biyyaatti deddeebitanii baatanii galtan hedduu galatoomaa. Oromiyaan hedduu galatoomaa. OBN Adaamaa hedduu galatoomaa. Hojjetoonni achi keessa jirtan muraasni. Ulfaadhaa gara fuulduraattis shiraa kana gadi yaasuu gadi diignee uummata keenya barsiisuu itti fufnaa. Har'aaf garuu hamman hayyoota kan biroos dhimma biroo marii biraa irratti qabadhee guyyaa sanbattawwan borii kana lamaan isin bashannansiisuudhaaf dhufutti nagaan naa jiraadha. Miidiyaan kun ODM jedhama. Oromoo Digital Multimedia. YouTube'in seenaa subscribe godha. Ammaaf yoo isa gootan na gargaara. Osinitti tole kana godha. Yeroo yerootti odeeffannoon akka inni isinii dhufu yoo barbaadan waan qindeessu gara fuulduraatti. Koomentiis immoo godha yaada naa ergaa iddoon irraa balleessinaa akeekkachiisaa iddoon irraa hir'ise immoo kana irraanfattee kutaa itti aanutti immoo itti dabalii jedhaatiin natti ergaa nagaa ta'a nagaan bulaa nagaan oolaa akka biyya jirtaniitti addunyaan kun nu facaasteetti silaa.